sigaa fichuudha adeem sodaadhe. Mama ni wasin jedhee Inni maallaan jedhaa? ishee maali na gaafadhu kana ciqqamee qalbiin koo. Mucha maal taate na gaafadhu dhukkubaan dhukkubattiin dabarfatanii mee irraa na gaafadhu ciqqamee maa inni Mee na deessi cinqameeraan. Si gaafadhu? maa inni na gaafadhu siin jedhee waa barbaaddee si kan fidaa. Lakki waan tokko barbaanne waan tokko barbaanne waan kuma tokko si na cinqeennaan si gaafachuu barbaade. Akkasiin jedhee birrii dheengaddaa sana birrii nanii achi taa'ee birrii 500 keessaa 250 fudhadhu jedhee kee 350 waan siif ta'ee na boomsi sana yaadattamti akka sanatti madaa'ee itti dhukkubfadhee kanaan dhammoo biraatiin naa dhufee lamii nama deesse an kana sammuun koo samanuun danda'u an sumarraan bara'ee kana. Waan hin beeku yoo ta'e sittani ma waan hin beekne immoo waan godhu qabu isin caala waliin beektan waliin beekan waa'ee keessa maal seetee birrii sanaa jedhe rakkoon qabu na gaafadhu maa inni atti midhoosiituma na gaafadhu waan ta'an hin barre birricha samiiraatu obbolaa siitii fi hirtee fixxee mana keessaa jedhe ila kana jedhe bakka wayyo ani moo akkas jedhe an obbolaa kooti hiruu moo akkas jedhe dhugumaa an sumarraa baruuf ammanee haadhe koo waa biraatii fi miti. Waanan jedhu sin qabulaan harkaa badeera wantiin jedhu hundi isaan harkaa badeera kan kee yakkii kan kee rabbiin sii qabaasu. Waan obbolaa kan koo nyaachisee jiraate birrii kan kee an dubartii ta'a yoon birrii kee obbolaa koo nyaachise rabbiin waa tokko waanan jedhu qabulaan waa tokko qofa masitti immoo ila an obboleessa kan kee dadhabeera anaani obboleessa koo saangafa dhukkubee jennaanan ittiin akkamsiisee naan jedhe birrii kan kee sitti muudhaa hidheetan iniyyuu isin obbolaadha maal jedhe yedduu keessan deeme jedhe sodaadhe. Akkamte amma moo jedhe si haadha manaa isiitu iyyuu maatii sitti ergee naan jedhaadha miti maatii kan koo qoonqoo bobaatu nyaate nyaachise ilaamee biroo boleetti waa tokko waan asiin jedhu qabudha an dubartiidha obboleessa kan kee yoo danda'ame an nama nawwaama bor yoo barbaade suma kana ajjeese jechuudha isiit ajjeese bahee dhaqee na fokkisiisuu danda'a na qabsiisuu danda'a bartee lubbuun namaa qalbii miti akka birrii kana miti kanaafuu nama nawwaama nama dhufu namarratti yoo dhuguma an birrii maatii maal isa gaafachuu lakki mana ajjeesisuu biyyaanii koo lakki akka ittiin maciisaa jiru kana nada dhiisi lakki dhiisi ani isa gaafadhee ofii kooti na ajjeesa hin beekta miti na ajjeesa isiinan ciisaa jiru kana bakka ciisaa jiru na dadhabaara na ildiimaa ol galee gadi ba'a. Maal gochuudha maal godhinaan jedhaa. Ani namanne inni dhufee natti naan suman gaafadhaa jedheetani malee ani namanne akkamittiin zibbee isa kana maatii kan koo maqaa baasee waa biratu nama biraan ani namanne haadhe koo an sin beekaa ati nama gaariidhaayyuu ulfaadhuu jiraadhu ani nama haadhe koo utuu ati hin jirre rabbiin sinaafa dhiisu malee jechuudha utuu ati hin jirre jechuudha saanolitti dhuma kana bakka ciisu hin qabu silaa hadha jechuudha isa abdadhee dhufee obboleessi garaa haadha tokkoo baane akka kan natti hojjete jechuudha silaa bakka kana ciisuudhaaf bakka ciisu hin qabu ture ammas siinan jira haadhe koo shiraaf yaadineete tokko yoo eenyunne mboynishee mboyne bareedu kamera isa ta'u nabo gadi mbaynaa jala ciisishee Samira! Kottu. Maal taate laata ammaa inni? Maaltu fuula si guussa? Lakkee fuula goraan jiru ani. Maaltu fuula si guussa maal siin jettee kaatee? Lakkee an gaduman baane anasee. Maal siin jettee kaatee natti? Waa tokko inaan hin jenne. Lakkee an naqeedhuma akkasitti jirtu iyyuu Laamee. Irraa ba'e.
Bilbilaan asaan Eenyu naasofta? nama inni asaa kainarraa bahi kalas. Bayirraa. Bayi. Halo. Assalamualaikum. Akkam jirtu fayyaadha? Reedii barbaadeen ture. Itti naa kenna. Nagaalaatiin jabaattaa? Hojjettuu isaatii moo? Akkam jirta collitti? Si'ii. Bilbilli manaa sagalee kee furdisee beekaa tan bilbila manaatiin bilbileetti kenni bilbila. Ready? Kam jirta? Fayyaadha? Abbaa malaa koogaa mala kee barbaadeetin si bilbileen. Mala kee baranaa sanatu hojjetee amma jabaadhuutii furmaata naa kenni jabaadhuu na dhaggeeffadhu. Dubbii wayiituu na qabatee jira sitti himnee. Obboleettii kootu Dubaayini kanaan dura hoggaa afur deemtee turte sitti meera. Hoggaa afur Dubaayin teessee iddoo isiin fuute iyyuu hin beeku hangara birrii 500 waan akkasii natti ergitee mana naa biti jettee turte. Ani manicha hin binne birriin akka hin taane harkaa ta'e qaba. Beekta miti birrii bita mana kana. Birriin akka hin taane harkaa ta'e amma falli dhufee na qabeera. Ma haadhaan qabdu abbaan qabdu obboleettiin gosa tokkuma fi haadha gosa abbaan gosa tokkuma. Amma dhuftee manatti nagaltee jirti. Leengaddaa kuma ta'etti na abaartees na eebbiftees wal makaanuma bakka akka birriin hin jirre bartee deemtee turte. Haadha immoo dhuftee guyyaa sadii lafa qabdee dhuftee guyyaa deetiin ooltu hin beeku harkaan kan dhufe manatti arga. Siinuma obboleettii kooti jechuudha. Yeen kanaa jennaan akkasiin namoonni hin dhufne barbaadan. Ati seessarratti naan jettaayi. Shafaafaa yoo barbaadattee ati kan nanasi darbadhee akka turee gadi baasee dhattee tokko barbaadattee hojii irraatee galtuun barbaade ka. Waa'ee birrii siin hin gaafatin amma. Kana maal godhu amma immoo wanna irratti si gaafadhe immoo dhaggeeffadhu. Bakka inni si gaafachuu barbaadu amma haadha manaa kootiin wallollee kaane maaliif ol galchitaa jennaan. Maal hol galtee obboleettii kee miti ati namni obboleettii kee hin taane anaa ta'uu fi maal jettee jennaan dhaqee isiitti immoo maal jedhee hime beektaa? Samiiraa dhumatu birrii kee fira siitii kennee warra kootii waliin dhabu jedheetanii beekaa ofitti fudhadhee jedheen itti hime. Waan kana Sayidaan Samiiraatti muunamtu akka nama shakkutti maaliif innaan bakkeedhaa dhufu fuulanatti guutte warra kootis. Walitti muunaman. Akkamittan jala walitti baasaa akkamittan hin dinaayedha. Bo! Kana eessaa fidee kafalu jedhe nagaatti kalas. Dhiisii kalas. Maal godhee walitti jala lamman baasaadha nan si gaafadhe. Jedhe nagaatti buli. Eessa dhattee teessu obboleettiin keedhaa jiru obboleettiin argatisiin jedhu waslaata. Amma Mubaarik sammuun kee dureessa dhaqee fidii waa. Yes. Koddeesiin biyya alaatii fudhattee nuti jira. Mubaarik marzii isa gurbaa lafa sisaame sana nyaachisuu jette sana isiidhuma nyaachistee fixaafi. Hinduuti seerris namni sin shakku obboleettii ofii obboleessa jeesan jedhu haasaan koos gadi hin bahu anis kabajameen akkuma argasii kootti liqaan barummaa kootti jiraadha isinis baay kun waa ta'u ka filannoo qabu Mubaarik filannoo hin qabu Mubaarik filannoo qabdu koddeensii kunooti ka yes kanatti malee bishaan nudduu waan ta'eef
bishaan itti naqattaa. Waarik. Aku waan biraati. Akkasii mubaarik. Summicha itti naqatee gaara keessaa. Warri koo kun qilqilleedhaa waan argetti buutii laata? Kaatee moo dhudhee moo buutii laata? Warra kootti mun qaba. Warra kootti akkasiin mala wayini maayee naa dhufeera warra kootti. Samiraa! Samiraa!